Hai kam jirtu nagaa keessanidha nagaa koodha siniin jedha. Wanta siniin jedhu tokko addunyaa kana irratti waan guddaa yoo qabaattanii qabeenyis namnis yoo bukkee buutee yoo jiraate yoo haadha dhabdanii maaltu isinitti dhaga'ama? Anamma haadha koo dhabeen jira kan dhabeetti bira jiraadhe tun taane biyya ormaa keessa tun jirudha. Garuu yeroo hundumaa yoo kam jireenyi natti tolees yoo kolfees yoo taphadhees yeroo hundumaa qowwummaa koo natti dhaga'ama. Yeroo hundumaa akka namni naannoo koo hin jirreen natti dhaga'ama. Alariyoonni koo bilbilanii haadha kootti bilbilee baggeessee jedha haadha kootiifan kana godhaaleedhaan baay'eedhaan naafsisa. Tu'aati koo jiraatti kana godhee fi na jechisiisa yeroo baay'ee jechuudha. Nama akka koo haadha dhabdanii meetiin akka koo kan isinitti dhaga'amu jira. Yeroo hundumaa dhugaa siniin jedha qowwummaa koo natti dhaga'ama. Baay'ee laphee koo na cabse viidiyoon kun jechuudha. Haadhoo koo amshir waan godhe immoo wanta godhaniin qabu. Obboleettiin keenya kun maal jettee namni hundumtuu wanta hunduu yoo naa guutee jirus yoo isinii guutee jiraates qabeenyas ta'ee namni cinaa hunduu yoo jiraate yoo keessaa haadha keessan dhabdan maaltu isinitti dhaga'ama jette. Dhugaadha haadhoo koo baay'ee namatti dhaga'ama maantu na qabe viidiyoo ishii kana ilaalee baay'ee tokko maantu na qabe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaltu waa hedduu namatti dhaga'ama. Guyyaatu sitti dukkanaa gaafa haadha kee dhabdu guyyaa sitti dukkanaa onna biraa miti dhugaa waaqa jechuudha. Ijoollee dhiifama naa godha warri haadha hin qabnellee. Rabbi namatti dukkanaa maaliif jedha haadha jechuun utubaa haadha kee kasii ga'u tokko gonkumayyuu hin jiru addunyaa kana. Gonkumayyuu hin jiru. Waaqayyoon gaditti haadha keeti jechuudha. Abbaarrallee haadha jechuudha dhugaa waaqaa ana akka hootti jechuudha. Ani galata waaqayyoo haatis abbaan koos hin jiru. Garuu namoota haadha dhaba yoo ilaalu daa'imuma guddisu kanarraa kaasiyyuu hedduu lapheen koo na caba jechuudha. Hedduu lapheen koo na caba. Waaqayyoon harmee keessa umrii keessa isiniif haa dheeressu warra jira. Kan boqota waaqayyo jannataa isaanii qananiisu lubbuu isaanii amaaru. Dhugaa hedduu viidiyoon kun laphee koo na tuqe ijoollee obboleewwan koo ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenyi waaqayyoo isinii haa wayyatu. Ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba isiniin jecha. Egaa hordoftoota koo warroonni chaanala kee hafaaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaaniin jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko namni akka kiyyaa waa hundumti siyoo isinitti tolee waa hunda soo qabaattanii namoonni hunda siyoo isin cinaa jiran yoo haadha keessan dhabdan maaltu isinitti dhaga'amaa jettee jirti. Obboleettii koo waan namatti dhaga'amu waa hedduudha kan haadha dhabee. Haadha jechuun ani maal akka jedhee ibsus hin beeku jechuudha. Haadha jechuun utubaadha. Haadha jechuun waa hunda keeti. Haadha jechuun hunda dandeessudha. Haadha jechuun kan ofii rakkattee si beela beestu. Kan ofii daartee si daara baastu. Kan ofii isheetee dheebottee si dheebuu baastu. Kan ofii isheetee beeloftee si beela baaftu. Kan ofii isheetee daalachoftee si haxooftu. Haadha jechuun. Haadha jechuun waan haadhaan ibsamu hin jiru. Innaa kanaafuu haadha jechuun waan salphaa miti. Harmee kee waaqayyoon lubbuu isaanii haa maaru. Siifis jajjabinaa kennu obboleettii koo amshirii. Hundi keenya guyyaa eegganna malee iddoo san hin hanqatamu. Waan godha wanni waaqayyo godhe immoo amiin jedhanii fudhatan malee wanti waaqayyotti dallalan hin jiru jechuudha. Namni hin beekne hin jiru. Haadha jechuun guyyaa sitti dukkanooftii jechuudha. Haadha dhabuu jechuun namatti dukkanooftii jechuudha. Maaliif ani mucaa daa'ima xiqqishuu guddisuu kan irratti mucaa daa'ima guddisuu kan irratti bakka haadha jechuun waan ittiin ibsuuyyuu na dhiba yoo haadha jedhe jechuudha. Akkatti haati keenya nama guddisteeyyuu an daa'ima arabaa kanaan guddisee arge jechuudha dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanaaf ilmi namaa addunyaa irratti hundumtuyyuu guyyaa isaa eeggata malee inni mana jireenya isaanii keenyatti waan ta'eef guyyaa eegganna malee nafu jechuudha. Kanaaf obboleettii koo garaas hin badinii haadha jechuun waan jennee ibsinu waanuma jennee ibsinu ni dhiba jechuudha. Haadha jechuun hunda dandeessu keenya haadha jechuun utubaa keenya jechuudha. Kanaaf haati hundumtuu haadhuma keenya jechuudha. Kanaaf lubbiyyee kiyya amsirii sittiin dhagahamini. Eeyyin gadda biyya ormaa keessattuu waaqayyo yoo nama jaalate
gadda biyya ormaa keessattis isin dhageessisin obboloota koo maaliif dhugaa nama argitu beeka gaddaan biyya ormaa keessa waan ta'e inni nama godhuusi waan taatus jechuudha. Osoo ati nama sannan argitetti goggaatu yoo isaan immoo si yaalaa deeman bakka baay'ee tokko sitti dhaga'ama hamileen keessi cabaa qarshiidha jedhee tanaan maatii koo dhabee haadha koo dhabee abbaa koo dhabee obboleessa koo dhabee obboleettii koo dhabee hedduu akkasii guba jechuudha. Maaliif nama gubateetu namaa beeka gubataa marqaa kan gubateet argaa jedha Oromoo. Nama gubatee beekutu nama arga jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Hedduu akka keessa kuna gube obboleettii koo amshiree homaa miti hundumti keenya iyyuu akkasuma si qofaa miti kan gubatas garaadhaa qabu hundi keenya iyyuu koo gubbaa keenyatu kolfa malee keessi keenya gubaadhaa jechuudha. Maaliif akkuma ishee kanan illee obboleessa koon biyya ormaatti dhabee waan ta'eef hedduu takka na gaddisiisee hedduu takka bu'ee hedduu takka rifadhee waan namatti deebi'uu hin dadhabee jechuudha. Maaliif osuma inni fayyaa hin jiru dhabee jechuudha. Maaliif osoo na gogga'ee galeetan arga jedhu dhabee jechuudha. Kanaaf wanti goonuu hin jiru kaa nuti achi deema malee isaan nuti as hin deebi'a waan ta'eef nama du'e tokko immoo gadduu osoo hin taane calootii gochuudhaaf waan danda'ame namicha nama du'e sana cubbusaa san irraa dhiquudhaaf yookiin cubbusaa san gochuudhaaf rakkattoota garaagaraa nyaachisuu maqaa isaatiin wantoota garaagaraa maqaa isaatiin gochuu bakka kadhannaa garaagaraa isaa gochuu waan dandeessu tokko gochuudha malee boonii fi gadduun nama hin barbaachisu nama boqate tokko irratti jechuudha. Maaliif boo'ichii fi azaniin gubaa isaaniitti ta'a jechuudha. Kanaaf bakka hundi keenya iyyuu guyyaa teenya eeggannaa bar taraa teenya eeggachaa jirraa bar ijoollee. Kanaaf immoo amshiri siin jedha obboleettii koo amshiri. Si qofas miti kan gubata biyya kana keessatti yookiin immoo gadda biyya kana keessatti arge jechuudha. Ijoolleen hundumtuu iyyuu baay'ee argee jira. Maaliif nyaannantu nama nyaatti nuti gaafa biyyaa baanu takka maatii keenya dhabne takka of dhabne jennee malee hin jiraanne neetiifti. Hundumaafuyyuu warra boqate Waaqayyoon lubbuu isaanii mirga qulqullootaa nuuf haa boqachiisu. Lubbuu isaanii nuuf haa maaru. Lubbuu isaanii boqonnaa kennu. Bakka wanni goonuu chaanuma bakka wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleettii koo obsiitii dalagadhuuti gara biyya keetii galee amshiroo maamati lubbuutii yaa hundumtu ilmi namaatu kan hin duune hin jiru addunyaa kanarra jechuudha. Namatti dhaga'ama haadha jechuun akkuma misiniin jedhe kana jechuudha. Waanuma jiru bakka sitti dukkana oofti haadha hoo dhaban jechuun namatti dukkanaa dhugaa rabbii dubbichuun sitti dukkana oofti jechuudha. Dhuguma namatti dukkana oofti. Kan akka haadhaan jiru Waaqayyoon gaditti kan akka haadhaan jiru. Kanaaf obboleettii koo sitti hin dhaga'amini amshirii homaa miti. Siin jedha ka waan siin jedhu hin qabu gorsi kiyya isa kanaadha. Of jabeessuuf xanakkarsiisii biyya ormaa keessatti nama of jabeessitu of jabeessanii galan malee akka garaa nama ta'ee miti jechuudha. Of jabeessitee galta bakka maal goona carraan keenya takka of dhabuu tokko maatii keenya dhabuudha waan ta'eef of jabeessinee galuu qabna malee biyya ormaa keessatti hirdennee raa'annee sammuun keenya gara malee akka inni yaadu yookiin immoo biyya ormaa keessatti waan taane yaadne sammuun keenya akka waan taa'e irra ga'u hin barbaannu jechuudha. Maaliif jireenya waan taateef jechuudha. Na kanaafuu obboleewwan koo of jabeessaa namni waa jalaa ta'ee obboleetti kan jalaa boqote obboleettiin kan jalaa boqote abbaan haati kan jalaa boqote hundi keessanuu of jabeessaa nama of jabeessu duutitu nama jabeessiti kan jedhani nan arge jechuudha. Kanaaf nama jabeessitis Waaqayyo jajjabina siif haa kennu obboleettii koo amshiri siin jedha harmee keetiif Waaqayyo boqonnaa kennu lubbuu isaanii haa maaru siin jedha lubbuu koo obsi amshir.